Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota miidiyaa neetwoorkii oduu galgala kanaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Kan isin wajjin turu Faisal Jibriil. Guyyaa irraa hiriirri mormii qarree fi hawwanii Harargee keessatti adeemsifamee jira. Dirree Dhawaa Daaroo Labuu Ciroo dirree xayyaaraatti hiriirri kun gaggeeffamaa oolee jira. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haa gad lakkifaman, waraanni mootummaa dubartoota keenya irraa gudeeddaa haa dhaaban, uummata Oromoo ajjeesuun ni ga'a jechuun dhaadachaa turanis humni poolisii tumichaa fi hidhaa jiraachuu gabaasaan nu ga'e ni addeessa. Akkasumas Arsii magaalaa Shirkaa keessatti hiriirri kun bifuma wal fakkaataan gaggeeffamaa oolee jira. Oolmaan dhaddacha guyyaa har'aa ooleen barreessaan paartii KFO kan ta'e Dajanee Xaafaa himannaa isaa irratti manni murtii gaafii mirga wabii kuffaa godhee jira. Mormii sadarkaa duraa yoo qabaatan fulbaana 11 bara 2013 akka deeffatan galmee qorachuuf ammoo onkololeessa 17 bara 2013tti ballamatee jira. Manni murtii magaalaa Shaashamannee gaafa guyyaan 25 baatiin 12 bara 2012 irraa kaasee cufamee jira. Sababni isaas ammoo abbootii seeraa irratti dorsifnii fi hidhaan akkasuma abbootii seeraa irratti poolisiin dhaadachuu haala kanaan hanga bilisummaan mana murtii eegamutti jechuun manni murtii cufamee jira. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa jiran dararaa guddaa keessa jiraachuu dubbatan. Gabaasaa dabalataatiif Barentoo Abdii akka itti aanutti qabatee isiniif dhiyaata. Lammiileen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman jireenya fooyya'aa barbaacha biyya bahan yeroo ammaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa garaagaraa keessatti rakkachaa jiraachuu isaanii dubbatu. Walwaraansa Yemanii fi Saudi Arabiyaa fi akkasumas weerara koronaa vaayirasii keessa darbanii biyya ittiin baqatan Saudi Arabiyaa yogguu gahan hidhamtoota Saudi Arabiyaatiin darbatamuun mana hidhaatti isaanii waan yakka daleeyneef osoo hin ta'in waan horma taane qofaaf jechuuf hidhamtoonni dubbataniiti jiru. Dhaabbanni mirga namoomaa falmu Human Rights Watch qorannoo dhihoo kana taasisee lammiilee hidhattoota Huutii COVID-19 tamsaastu jedhamuun kanneen du'anilleen akka jiran qoratee argatuusaa himeera. Abdiin tokkichi baqattoonni irraa eegganna mootummaa Itoophiyaa yoo ta'us himuu isaanii ta'us kan duraan biyyattii akka deebinu gargaaran alatti deebi'anii akka isaan hin gaafanne dubbatanii jiru. Dhimmi lammiilee Itoophiyaa ala jiranillee ibsa. Ministeerri dhimmi alaa Itoophiyaa kamisa ganama baaseen adeemsi biyyattii deebi'uu sababa COVID-19 gufuu nutti ta'e jechuu isaanii dubbataniiti jiru. Haa ta'u malee torbaan dhufuu eegalee lammiilee Itoophiyaa 2,000 Saudi Arabiyaa keessaa baasuuf akka jedhan dubbataniiti jiru. Kanaan dura konsiilaan Itoophiyaa Jidda jiru hamma weerarri koronaa vaayirasii darbutti lammiilee Itoophiyaa hidhaa jiran bakkuma jiran akka obsaan turan gaafachuu isaanii dubbataniiti jiru. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Ambaasaddar Diinaa Muftii dhimma lammiilee Saudi Arabiyaa jiran irratti hojjechuu qaba jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa gaafachuu isaatis ibsaniiti jiru. Odeessi oduu kana BBC Raayi. Kabajamtootaa fi daawwattoota miidiyaa neetwoorkii oduun galgala kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isinii jenna.